والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سكنتات إني قالوا في أنا سكنتات إني خقران النوبانوس ريان مادي عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء من مغفرة من ربي وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم العالمين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حافظ القرآن اللي ربي ساقول حافظ جبار ربي ساقوله قوم ساخذ القرآن قد هتيسو سكندان دنيا كم اتفقت جرتي خيش مون خينيا ستر كمان شيكان خينيا في جماعة أفايا من تأسلاماتي في جماعة عند قرية الإخلاص جماعني هدون اسمه خيستر كما أسمان من قدو خينيا خانو خيستر كما أبا جعفر دعاء نوابن ويشوف كما سكندان تكنو دي أتبا جعفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي تكلّيغا هاجا شوفا كما قرتي أما يوليك اللي يدير دابتي ربي عقودو تكلّي يولي تنيتنا سورا كانت يادي دلقا كان قدو ربي عقنوف أبري ساينتي ربي عري رئيس أمتوز ربي نورا عقبو تكلّي غيسا تكنمت تولا عقر غارني نغيا تكلّي نوا عقودو تكلّي غيسا نغا نوا عقودو akkasi takkallee diinis rabbi nu waaqubsiisu takkallee keessatti gahamtus rabbi nurraa qabu karaa khayrii kanatti karaa rabbii kanatti akkanatti dalagachuun karaa qoytuudha akkasi ulamaa'ii teenyaas rabbi haa jiraachisu hamtus rabbi nurraa qabu karaa khayrii rabbi nu haa qabu akkana ijoolleen gammachiisuun rabbiilleen gartee nama gammada takkallee keessatti hamtuu isinirraa qabu ol jala kanatti isin haa yaasu warra ol jala yaa'ee akkanatti waa dalagu rabbi isin haa godhu warra kana ol jala diinillee qubsiisu rabbi isin haa godhu karaa khayrii rabbi isin haa qabu takkallee keessa rabbi isin haa milkeessu akkuma katana yaaddanii rabbi takkallee isin haa yaadu karaa diinin rabbi isin haa qajeelchu hamtuus rabbi isin haa qabu ol jalaas rabbi isin haa yaasu sodaa rabbi isin keessa haa kaa'u warra kana dalagu rabbi isin haa godhu. salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أباخي يا ربي وريا دير يسوع أسمانو خاص سكنتان الرأس والقوم يخوني سكنتا جمان ومف جروب هرمايا جند ترى يارو مرسى أفرفاتي أركا قليي ويسود داني جراني مرسى مدروان خرجت بيني فما مرسى أما خميدي ربوف يارو جل كباتي في أكما أسرت يسود ديف خير يهجتشو نتففتيجا أكاسي نما خير وجت ربنا وقولوا أكاسي شيخان كينيا سنور كماني شيخان كينيا خيسا شيخ عبد المالك شيخ محمد كما سكن تاتكن وليات شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبليين كيا إدون تونغا إدو مسجداتي إدو مسجد خنرتي ورار كقلي في تاما أرانتنا كيسان هرفنه
akka isaan qalbiin isaanii isaan hin cabne godhuudhaaf ijoolleen teenya tattaaffii guddaa bakka tanarra gootee jirti jechuudha. Tattaaffiin isaan godhanis kunoo marsaa afuraffaatiif akka isaan amma asirratti hojjetan kana ta'e kanaafuu warra akkuma kanatti amatu yeroo hunda yeroo jiru hunda keessatti warra dadhabaa fi dhabaa fi warra bira dhaabbatus rabbi nu haa taasisu. warra dhabaa fi tottoohatu rabbi nu haa taasisu. Dhabuma kanaa rabbi nurra haa xiqqeessu. Walii gaanamuu akka gartee qabaataa abbootii qabeenyaa rabbi isaan haa godhu. warra gartee amatu khayrii dalagachuudhaaf akkanuma qophaa'u nus rabbiin nu haa taasisu. Ijoollee teenya jajjabaattee jirti rabbiin nu haa jajjabeessu. Sanumaafuu sagantaa tiyyaa asumarratti hin dhaaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jazaakumullahu khairan sheekheenya rabbi jazaa si haa kafalu. Akkuma sagantaan teenya akkuma itti fuftee jirti. Deebii jammaa kana eega hundaa'e as abbaan qabeenyaa kana irratti hirmaatee gargaaru jirus hin jiru. Qarshii kudhan jimmata olii buusanii ijoolleen tun waa godhuu dandeessee jirti. Akkas isaaniif illee jazaa rabbi haa kafaluuf. Walumaa galatti maalleen baasii isaan baasan kan hanga soomanaa kanatti 64,000 fi 500 rabbi jazaa kafaluuf. Rabbi jazaa kafaluuf. Asumaan sagantaan teenya akkuma itti fuftee jirti. Sheekheenya Sheekh Abdul Maalik gama sagantaatti akka nu dhiyaatan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولين كينيا كفاغو جرتني فهديو جرتني سنندنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولين كينيا الحمد لله ربي فقلنا عقايو ربي اسلمنا تنتا وليهدودو تنما ججو تا جالال بولما اسلاما بقلچتو تننو خني الحمد لله سبب ايسيتي ولي قبمنه نتلين دو تنتي ارغمنه الحمد لله ربي كنيا فقلنا اغاو اتيانسون وبليان كنيا كما ما ندرا دبتامي خانتي باكيتي تونغا سببني وان كناسيتي ولي قبمنه دبنوف اكبر ريفامني كون asduuba garsiisu kana jammaan kuni yookaan gurubiin tuni jammaa ganda tarree keessatti argamu. Ijoolleen tun sochii cimaa godhaa turte. Tarkaanfii hedduu tarkaanfattee jirti. Saniif obboleeyyan kiyya ijoolleen tuni akkuma amma bakka bu'aa jammaadhaa ta'ee maammaan na dura dubbate sanitti bakka tana keessatti wahuma xiqqashoo qaban walitti buufachuudhaan odoo abbaan qabeenyaa tokko bira dhaabbatee gargaaruun ta'initti isaanummaan jajjabaatanii sochii tana ilaa marsaa afuraffaatiin gayan jechuudha. Har'a ammoo taakkaa guyyaa har'aati gaafni isaan asirratti baasanii garsiisan amma dura marsaa afuraffaa tana duraas akkanumatti godhaadhaa turan jechuudha. Sanii obboleeyyan keenya kun waan nama gammachiisu waan nama boonsu. Nabiin alayhi salaatu wassalaami irraa caalaan nama khayrun naasi anfa'uhum linnaasi je nabiin alayhi salaatu wassalaami irra caalaan nama fayyadu ka faayidaa isaa qofarratti hin gabaabbanne irra caalaan namaa kana jedha. Nabiin alayhi salaatu wassalaami irra caaltuun ibaadaadhaa maali gammachuu obboleessa keetii irratti nayitu jechuudha. Nabiin akki jedhan alayhi salaatu wassalaami ani itikaaba masjiida kiyya guyyaa 10 miila maree taa'urra haajaa nama muslimaa takka fixuudhaaf bahee nama tokko gammachiisuudhaatitu irra caala jedha. Itikaaba masjiida isaa caalaa san jechuudha. Saniif nama gammachiisuun nama bira dhaabbatuun rakkataa hanga dandeeytii teetii rakkoo isaa hanga furtu yaadaan haa ta'u qabeenyaan haa ta'u humnaan haa ta'u wanni kana caalu hin jirtu jechuudha. Ibaadaa jaba qabattanii dargaggoon teenya waan jabdu nuu qabattee
rabbi bakkaan haa gayu warra elijoo aalama gargaartu rabbi haa godhu warra ergaa tana ganda kanarraa silaa namni hundinuu bakka takkarraa ol ka'eetuma bakka hunda wal gaya bakka hunda ta wal geessee diin kana tajaajiltu nu haa godhu kuni waan gaariidha nu jajjabaadha itti nuu fufaa namuu yaadaanis waan danda'uun bira dhaabbatanii gurubbiin tun akka gaaritti waan amma mul'atu tun ijoollee huccuu iidaa ta ijoolleedhaati qopheessanii kunoo ilmaan daddaa'imaa kana ijoollee abbaan qabne ijoollee harka qalleeyyii kana gammachuu isaanillee akkuma ijoollee dureeyyitti wajji qooddatuu qaban jaaniiti akkanatti qopheessanii jiran jechuudha. Saniif jam'aa keenya kana rabbi nu haa barakeessu isin hundinuu kafa gorraa laalulleen du'aayii nu godha'aa fi carraa akka rabbiin sheekh doktor Abdurrahmaan Sumeetii jaanii aalima islaamaa tokko carraa sheeka sanii kenne san doktora sanii kenne san rabbi haa kennuuf ijoollee tana nama Afrikaa dhihaa tana irra guddaa islaaminaa waliin ga'e sheeyni sun maali suuraa isaa yoo garte bakka gartuu hundatti eeyitamaan wajji ol ka'ee ijoollee yataamaa harkaan qabne wajji dhaabbata bishaan haroo dhugaa aalimni suni bakkiti inni itti dhalate yoon isinii hime biyya tujjaara akka addunyaadhaa biyya mallayni urjinaalli dursun diinaarri dursun keessa jiru kuweet jedhanii kuweetitti dhalate sheeyni sun biyya kuweetitti dhalate garuu bishaan haroo dhugaa Afrikaa dhihaa tana guutuu keessa akka amantiin islaamaa wal geessu godhee ijoollee abbaan qabne gargaara harka qalleeyyii gargaara akka sanitti diin kana masjiida hedduu jaaree madrasaa hedduu jaaree bishaan hedduu baasee jaami'a kollajjii islaamaa meeqa jaaree akkanatti dalagaadhaa ture jechu saniif obboleeyyan keenya ijoollee teenya gurubbii tana takkasitti islaama tajaajiltu rabbi nu haa godhu isiidhaas rabbi qabeenya gurguddaa dhuunfatti waan kanaan dalaydu bira rabbi nu haa kaayu kanaa ol wanni nama gammachiisu hin jiru baarakallaahu fiikum nu barakadhaa warra arraan tana harka namarraa waa fudhatullee wilii ka kennu rabbi isin haa godhu wilii isinillee kanuma akkatti kennu rabbi isin haa godhu saniif obboleeyyan keenya rabbi soomana keenyaas nurra haa qeebalu kennaa teessanis isinirraa haa qeebalu وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سكنتان تنيا كم تففتت جت دانجني شيكن كينيا في خيسمان تنيا سيدون تروت تيستين وف أركمتي أسمانو كما شيخ كينيا سي سلطان شيني كما سكنتا كانوا دياتو nama gargaaruuf nama to'on qofti gahaadha isin jaas baanaari keenyaa akkasii nama gargaaruu nutti abaru khayru hojjechuunis itti fufti khayriin hin dhaabbattu waan ta'eef nama gargaaruun nama to'on qofti gahaadha akkasii nama haa gargaaruun isin jaa sheekha kama saganta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلينك جزاء ربي سني أخفلو جزاء قد ربي سني فاخنو أبلينك يا خن ركوا ضد نمنكون أدوجرو قبريسه قبري نمني كتسينو ركنا الددات في سنة هربا ربودان وارا بوداني هادويتون الددا نما سنتي هادويتو الدا سانكيسان بكنتان تلي اركما يجو حتى هنگا امنتان اسلاماتنا اللي فرا هي اسنتو وانا مقبن قبدو جي هنگا فرا جيجيرو تك هادويتون كاناتو نمر دغامتي نمني بكنتان سنه يجو خناف جولن تنيتون الرا وانا واقع بوله مت جولن تو نما جارمي من اللي قبو مت درغ گيسه جولن ديكا هركي فيفو كتم ماران جراتا نساني فيفو سنرا قرشي دبتا كيور كاتان قرشي قدان قدان ني خايل yoo qarshii dhibba lama argatan dhibba takka barcaa godhataniiti qarshii dhibba takka kaayan odoo waan kana akkamatti fufanii amatarraa gisee hunda soomana hunda dhufaa dabraa hanga soomana eegalan siddu akkasitti haala kana itti fufaa jiran jechuudha guyyaa tokko yooma min al-ayyaam niin arke ija kiyyaan maal agartee waan jettan ijoolleen sun walis saahiba ganduba keenya kana maqaas dha'uun fedhu qiyaasalleen isin garsiisuu hin fedhu maaliif anumaaf rabbi bichaatu arkee guyyaa san ijoolleen odoo wajjiyaa jirtu adda takkaa hin baatu waliin argata wajjin jiraati waliin taphatti guyyaa tokko ijoolleen san haadha abbaan fudhatanii kararra baasan hoggaanii fi kararra baasan ijoollee isaanii biraa makiina naqan mucaan san xiqqaadha bakka dhaabbatutti imimmaan kan naqe baay'ee na gaddisiise duuba
maaltu na dhagaame guyyaa sanirraa mucaan kun kophaa isaati arraan tana akkasittiin an arke malee guutuun ganda kana akkasi jiraa jechuun na dhagaame fi diyyaafin arge dhaabbadheetiin booyee waan hin godhun qabu hangaan danda'u gaa waan rabbi naa laaffisaniin godhe sanboota ijoolleen tun zamana sanboota jaaramtee akkasitti haala kana itti fufte jechuudha baay'ee bakkaan jiru bakka anis nin gammade haala kana itti fufamuu qabaa jeetiin hedduu natti dhagaame jechuudha uummata islaam kanaaf akkuma reefu sheenyi keenya dubbate san irra caalaan namaa namni irra caalaa namaa ta'uudha fedha dalagaa irraa si jaalatamtu dalaguudha fedha irra jaalamtu silaa dalagaa akkuma reefu sheenyi dubbatanii sururun tadkhulu ala almuslim tadalagaa waan gammachuu namarra naytu sani akkasitti isaan kanaas lafaatii guddoodhaan jannataan gammachuun hundaa'u jannata duniyaa akhiraadha isaaniif rabbi haa kennuun jaa kabiralleen silaa dhaabbanni islaamaa namni kun waa dhabaa fi miti wal dhabaa fi rakkoon nu seenti malee waa dhabaa fi miti garuu rakkoon keenya malee wal dhaba keenyaaf rakkoon nu seenti silaa wal qabaanne qarshii 10 qarshii takka qarshii 3 wali idaanne hatta hanga miskiinummaa ganda keessaati miskiinummaa nu biyya teenya keessaa dhabamuu danda'a tujjaarrinis hoggaa zakaara saban arrab amata barnaa keessatti nama 20 yoo dalagaa eegalchisan isaan sanirraa amata irraa sassabamu deebi'eeti nama 20 akkasii amata 10 keessatti ganda naannoo kaaramaa keessatti miskiinuma waan jaamuun dhabamaa jeetii jaate jechuudha nama kana hojii barsiisuudhaan mooga namaa kadalagachuun beenya irra deemanii horeerra jaaranii kadalagata wallaal akkaataa dalagu godhuudhaan waan nama akkan kajeelli godhuudhaaf an odoo yaalame wanni kun ijoollee sochootan irra dhaabbadhee ilaalee ni danda'ama wanni hin danda'amne rabbiin hin uumu addunyaa tanarratti jeetii jaataa jechuudha akkasitti warra wajjin milkaa'u rabbiin waa taasisu isinillee warra tiivii keenya kana akka nu jalaan ejjatee bakka nu wajjin deemu rabbi isin haa milkeessu warra waan akkanallee hundeessu rabbi isin haa taasisuun jaa warra taa'ee nu laalullee akkasumatti warra fuuldura deemu rabbi isin haa taasisuun jaa nullee warra akkanuma wajjin itti fufuun isinin jaa as'alullah an yaj'alanii wa iyyaakum نافي سن الله ربي سنا قولون جاء عند باب الرجال ورا ولك ربنا وقولون جاء الذي جعله الله للصائمين سنوخ ربين قول إنيف ورا قرتي صومنوف كربين قول المخلصين ختهن ورا قرتي ربي يجعل كل إنسان وان دلقان هندا قول إنسان ورا كسي سن الرا ورا ربنا وعطاسي سنجا أما اللي أكسمتي أيجمعنا ربي ولنقب نافي سن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة جنة خيست ربي نافي سن الله ولكبوران أكسمتي نوفقرده أما اللي أكسمتي أيجعلنا يوم في يوم المزيد ويا دبل إنسان كيستس ويا سنكيست ربي ولجنة خيست ولنهاقبون سننجا وآخر دعوانا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجنتان تنياكم التوفيق تجرتي دعاء شيخ الناس ربنا وعقبله. أكسي خيسما مكانو خيستر كما خيسما تنيا سيادة كذا كرافونيتي. أكسي كانت تدانين بانو جماعة عند قريتي فايا من تسلاما عند راريل على خلاص. أكسي جل كبرتي جماعة عند قرية فيرو فينا عند قرية نام تكو كانوا لفت. مسجد قدّا عند قرية شو خيّا. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله خربين وام بريدة كنا خنا عملا وولي كانت دليني جرو جولنتون كانت مقالة جندتك جبواني كنا قولون ساني وام بريدة هذا ورا كانت اللي جندبره ختيم مقالة اللي قولوا ربي سانا قولوا أنتي سان قولوا وام بريدة وان نملي حالان جم مجلس أني قالوا يرو مدراتي من الرأي أهرتي الرأي ما ده قالوا هدونا جم مجلس ما ألف جنان تقوم ما إنسانية كانت خامة أسد لينغني جنا اللي ما فودرا إن شاء الله بيجبر اللي ختانية كسيالم أفقرون إنسان رابدي كابا أكيد جواتنين جا هدو ربي جزاء سان اللي سان حاخبرون جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وبالسخين باشا ربي جزاء خفلوف مسجد قدّا عند قرية راجع ماك مسجد قدّا عند قرية جزاء ربي خفلوف نمنيها قدّته خيري حجته إنما صلى الله عليه وسلم مال جاء أنا في نمني يتيم جنا ربته كهاتيني جابيته أنا في نمني يتيم جنا ربته أكقبل ما خنادي جاء تنافو يتيم جنا ربني وراك ستي نما صلى الله عليه وسلم جنة خيستي أكقبل ماني توربنا هاقودو أكسما
dargaggeessa keenya warri asitti argamuu fi warri asitti hin argamnelleen warri sagantaa tanarratti hirmaatanillee warri gahee hojii tana jammaa kana keessatti miseensa tahee buusiisa torbaanii buufachaa as gahee waan ta'eef tanaafuu namni keenya itti haa fufu tanarraa abbootii ijoollee irraayis haasawaa namoonni taasisuu feena abbootii ijoollee irraa nam tokko hafeerra. Assalaamu alaikum gammachuun tiyyata hizaaba mizaana hin qabne akkasitti dubaddiin kun cunqurfamee akka baay'ee rakkate waa takka nuun goone duba wallaahi fedhii teenya nu guuttanii akka fedhii nu guuttan kanatti muslima hundaa'u kan hin beeku hin beekne barakaa abbaa diinan olaa fuudhu urmii ta'e isin haa dheeraysu isin haa magarsu ka isin mul'ise rahamaan kun oliin isin haa dha'u kaayyoo teessan gurguddoo galmaan isin haa ga'u ilmaan koo obboleeyyan koo akka isin feetan rahamaan isin haa ta'u ani garuu baay'een na dhaga'ima arra kaniin gammachuu mucaa takkittii tanaatiin laa guddifachuu dadhabee arra naa uguftaniif takkittiin tunu baay'ee na dhaga'amti dhaga'aan rahamaan ol isin haa fuudhu gad isin haa jabeessu fedhii isin haa guutu ilmaan kiyya galatooma hoggaa dhibba galatooma naa jiraadha hanganaan qaba ilma kiyya. Amiin jazaakallah khairan ummateen rabbi jazaa si haa kafalu nama dhiirarraas nama tokkotti hidhaana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniifuu wanti tun hedduu nu gammachiiftee ijoolleen akkana tasirree galtee aslaa harkaan qabnillee akkana irraan tan uffattee ijoolleen akkana gammaddee alhamdulillah ijoolleen taphachuuf itti duraan silaa rifattee gadditu jirti. Arra gammachuu hedduu nu dhagahamee hedduu malmaanaa gammannee alhamdulillah rabbi ibris naa dheereessu karaa bareeda hojjettanii waan akkaan bareedu hojjettanii rabbi ibris naa dheereessu hedduudha gammannee warri silaa irratti bitachuu hin dandeenyufti warri uffachuu hin dandeenyufti ijoolleen akkaan irraan tana kun ilmaan asii walitti qabamee jira hedduudha nu gammachiisanii ijoollee waan takkaan dalagin irra waan guddoo dalaganii xiqqoo wayyaawaa deemu jiranii sadarkaa duraan irraa ammaa sadarkaa lammadaatti sadarkaa sadaffaa irraa afuraffaatti immoo ol guddachaa dhufte ijoolleen tuni namni immaan tana asitti daara bee nama dhibbaa oli alhamdulillah rabbi sanaa gammachiisu hedduu nu gammachiisanii hedduu itti gammanne baay'ee irraa yaalanne alhamdulillah rabbil aalamiin umriis naa dheereessu. Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillah rabbil aalamiin salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam buleeyyan keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri fagorraa nu daawwataa jirtanis kaas jirtanis si warri fagoo jirtanii obboleeyyan keenya gaa ijoolleen daa'imni tullaan reefus as jaajju jirti huccuu biraatiin turte amma huccuu babbareedduu tana kaayyatteetti asitti argamte waa hedduu namatti dhagayamsiifti gaa obboleeyyan keenya namni waan kanaas laaltan yeroon amma jirru tunilleen furuudhaaf daqiiqaa 2-3 qofaan nu hafe obboleeyyan keenya kana waan kana akkanatti dalage kana rabbi nu haa milkeessu numa hundaahu gaarii tana qooddachuuf nama keessaa qooda fudhatu rabbi nu haa godhu obboleeyyan keenya waan nama gammachiisu mee gammachuma daa'imni kun arraan tana gammade gammachuu haati daa'ima kanaa gammadde mee ifirra dhaamnee hoggaa laallu hogga ijoolleen akka isheen keenya reefu dubbatan sanitti tun bira magaalaa dhaqxee tun manatti haftee haati manatti ol deebitee hoggaaniif ootu hedduu nama gaddisiifte obboleeyyan keenya saniif ijoollee tana ta'a waan kana dalaydee warra yaadaan wajjiin jiru nutilleen sawaaba waan hanga dallaalallee taatu keessaa waa dhabuun hubanne saniifuu numa hunda rabbi wajjin haa milkeessu isaanis dureeyyii islaamaa rabbi haa godhu warra dhuunfatti islaama tajaajilu rabbi nu haa godhu warra ergaa tana akka ergamtu godhuudhaaf waan kana bareechisu as dhufellee obboleeyyan keenya kana hunda rabbi nu haa milkeessu barakallahu fiikum rabbi isinirraa haa jaalatu obboleeyyan keenya isin ka fagoo laalaa jirtanis gaa waan akkanaa arkachuudhaaf hedduu nama gammachiifti saniifuu nu jajjabaadhaa isinis yaadaanis waan dandeessaniin gurubbii tanaan wajji jira. Bismillahir Rahmanir Rahim akkasumatti gaa rabbi nu haa milkeessu isin hundaa'u warra as jirus rabbi nu haa milkeessu warra nu laalaa jirus rabbi nu haa milkeessu amma hangi nuti hangana dandamachiisa goone kun hanga lubbuudhaati. Hanqa lubbuudhaati dhiiroo lubbuudha qabi malee amma keenya kun waa namarraa adam godhaatii miti
wanni kun amatarraa wanni kun yoo kana ka qophaa'u taate mana keessatti illee waa meeqa haajamsiisa nyaataa dhugaasii barnoota adeema tiraanspoortii makiinaadhaa waa meeqa feesisaa daa'imni kun barnootarraan ala yoo akkana guddoo taate biyyattii tanaafis rakkoodha taha hawaasicha kanaaf illee gufuu addaa taha waan addaa keessa bu'ee jechuun hannaaf saaxilamuun mala shiftummaaf kararra bahuudhaan mala gaara seenee biyya jeequudhaaf mala waa meeqa jechuun yoo amantiidhaan kan guddatee wanta ta'u taate haala kanaan nu gargaaramee jechuun kun kan itti fufamu kan ta'u taate haalaan ummanni islaamaa wal gargaaree amantiin islaamaa tanuma gaafa dura Khaalidii fi Hamzaa fi jarritti qalamanii itti gorra'amanii itti cicciraman sanuma arrallee inshaa Allah kun kanuma jiru kana bakka bu'aa khaliifonni numa sadarkumaan nama geessi gaafa ijoollee tana geesse nuti gaafa sana kana guddannee hayyee jechuudha itti dhaga'ama yoo daa'ima kanattiis akkasitti bakka jirtanii isinis warra taa'ee ilaalu rabbi sinaa milkeessuun jaa warra kana caalaa dalagu rabbi sinaa godhuun jaa kana malee hawaasni keenya meeqaatu maatiidhaa wajjin mana keessatti halaakamaa jira amma hanguma nu dhiyaatu hanguma gandaatiif وترد على فقراءهم جمال رسول الله عليه الصلاة والسلام فقراء من عند خيانات ماله خنان نو خيانات في عند نوتي أنو خنا يوسين سوتشوسو نوتي نوتل فاتي شو بايه قد داره شو خناف هنگي نوتي دم تمشيسو جرو هنكما نوتي أنو هنكما عند خيسا عند تكشوا جيجرو قفا أكشتي إسنون درب إسنامل كيسو جنة إسليس ورا كنا لا في لا فايد إسن جنة ربي قالت إسن ياقل شو جنة